mootummaan Gibxii yeroo dheeraaf akkuma beekamu yeroo dheeraaf mootummaan Gibxii Itoophiyaa keessatti hokkora kaasuuf hojiilee misoomaa biyyattii keessatti hojjetamaa jiru buufachiisuuf jecha yaalii isheen hin goone hin jiru. Kana dura dhimma itti fayyadama ulaa galaanaan wal qabatee waliigaltee biyyi keenya bulchiinsa mootummaa Somaalilaand waliin waliif mallatteessitee sababeeffachuun waliigalteen kun akka diigamuuf jecha mootummaa Somaaliyaa waliin hariiroo uumuun mootummaa Itoophiyaa fi mootummaa Somaaliyaa walitti buusuun Somaaliyaa gargaartee Itoophiyaa waraanuuf yaalii taasiftus mootummaan Somaaliyaa fi mootummaan Itoophiyaa araaramuu isaaniitiin karoora Gibxii karoorsitee fashalaa'ee jira. Yeroo ammaa kana immoo mootummaa Baahirree Eertiraa wajjin hariiroo uumuun karoora badiisaa ishee qopheessuun mootummaa Eertiraatti kennuun mootummaan Eertiraa immoo baandaa akka Jawaar Mohaammadii fi Taayyee Danda'aatti fayyadamuun Itoophiyaa keessatti hokkora kaasuun jijjiirama yeroo ammaa kana biyyattii keessatti mul'atee jiru buufachiisuuf halkanii guyyaa hojjechaa jiru. Haa ta'u malee hawaasni biyyattii hundumtuu karoora diinonni Itoophiyaa qopheessan kallattii adda addaatiin biyya keessaa biyyattii keessatti raawwachuuf sochii taasisan hundumtuu irratti beekamee waan jiruuf uummatni Itoophiyaa kutaalee biyyattii garaagaraa keessa jiraatu ergaa diinaa harkatti fashaleessuun diinota biyya keessaa fi ala taa'uun wal gurmeessanii sochii taasisan qaana'anii akka lafa ilaalan taasisee jira.